Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaadhaan akkaataa labsiin yeroo muddamaa ittiin hojiirra ooluu fi sababii labsiin yeroo muddamaa barbaachiseef irratti ibsa miidiyaaleef kennaniitti jiru. Hooggantuun Abbaa Alangaa waliigala Oromiyaadhaan Aadde Addunyaa Ahimad birmadummaa biyyaa akka kabajamuudhaaf yeroo murteessaa kanatti labsiin barbaachisaa ta'uusaa kaasaniitti jiru. Labsiin kun maaliif barbaachisee kan jirudha jechuudha. Labsiin kun tokkoffaa waayitawaadha. Yeroo isaa eeggateetii kan tumame. Barbaachisummaan isaatis nageenya biyyattii eegsisuudhaaf murteessaadha. Inni hangafti preambilii yookaan seensa labsichaa keessatti tumame tokkoffaa birmadummaa biyyaa, nageenya biyya eeguun dirqama mootummaa waan ta'eef dirqamni kunis dirqama seeraa waan qabuuf dirqama heera mootummaa waan irra jiruuf mootummaan jidduu lixee seerota labsiilee akkanaa kana baasuudhaan nageenyi uummataa biyyillee akka eegamu taasisuu akka danda'u waan kaa'uu qaba jechuudha. Inni biraa sosochiin humna shororkeessaa TPLF fakkaattuun isaas aggaammii biyya irratti kanarratti taasisaa jiran yookaan immoo miidhaa biyya kanarratti taa'aa jiru kun bifa bal'ina qabuun yookaan immoo rakkoon dhufuu danda'u, mul'achuu danda'u kunis immoo taateelee biyyattii kana keessatti taa'aa jiranirra dhugummaa kanallee namuu hubachuu danda'a waan ta'eef inni kun immoo haala kanaan itti fufee kan deemu yoo ta'e balaan biyya kanarratti nageenya wajjin wal qabatee dhufu hamaa waan ta'eef isa kana dhaabsisuuf barbaachisummaan labsicha kanatti amanamee kan bahu ta'uu isaati jechuudha. Bu'uura labsiin 1264 2014 labsiin yeroo ariifachiisaa mana marii bakka bu'oota ummataatiin ragga'ee naannolee hundaa keessatti hojii irra kan oolus ta'uu kaasuudhaan haaluma kanaan naannoo Oromiyaa keessatti guyyaa labsichi bahee kaasee hojiitti kan eegamu ta'uu haati Alangaa waliigalaa Oromiyaadhaan Aadde Addunyaa Ahimad ibsa miidiyaaf kennan keessatti kaasaniitti jiru. Labsiin kun kutaa 4 kan qabu yogguu ta'u labsii muummee ministeeraatiin kan hooggamu ta'uu fi keeyyatoota 11 qabaachuu ibsaniitti jiru. Manni maree bakka bu'oota ummataa labsii kana murteessuu qofa osoo hin ta'in boordii nama 7 hoogganamuu fi akkaataa raawwiin labsiin kun naannoo keenya keessatti biyya keenya keessatti itti gaggeeffamuu fi raawwiinsaa bu'uura labsichaatiin raawwatamuu dhabuusaa boordiin kun sakattaa'ee mana marii naannichaatiif kan dhiyeessu ta'a. Haalli kunillee ta'uu akka qabu kaleessa kan baase ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Bu'uuruma kanaan labsiin kun kutaa 4 qaba. Kutaa 4 kana keessa tokko kutaa waliigalaati. Akkaataa itti fayyadamu jechoota hiikaa jechoota wal qabatee waan kaa'uu qaba kutaan ni jalqaba. Inni biraa labsii yeroo ariifachiisaa kana keessatti tarkaanfilee fudhatamuu qaban kanneen akkamii kan jiru kutaa 2ffaa keessatti kan taa'e ta'uu isaati. Inni sadaffaa irratti fi booldi ta'ee mul'atu immoo qajeelcha izii yookaan immoo qajeelcha ajajaa waraana biyyattiitiin kan gaggeeffamu in hunda'a. Haaluma wal fakkaatuun bu'uurri labsichaa kan bu'uura heera mootummaa keewwata 93 muraa tokko jalatti tumameen hojiirra kan ooluu fi labsichi Itaamaajorii shuumii raayyaa ittisa biyyaatiin hojiitti akka hiikamus ibsaniitti jiru. Itaamaajooriin shuumii humni waraanaa bobbaasuudhaaf aangoo akka qabuu fi miseensota humna waraanaa kanneen umriin isaanii 18 ol ta'e ammoo filachuun leenjisuus danda'a jiraniitti jiru. Itti dabaluudhaanis gosa geejjibaa kamuu yeroof dhaabsisuu akka danda'us kaabsaniitti jiru. Maal raawwatanii jennee yoo kan laallu ta'e iziin kun tokkoffaa kutaa biyyattii hundatti humnoota nageenyaa bobbaasuu danda'a. Kutaa hunda jechuudha. Naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenshaangul, naannoo Gaambeellaa osoo hin jedhin kutaa biyyattii kamuu keessatti humna nageenyaa bobbaasuu danda'a. Namoota umriin isaanii waggaa 18 ol ta'an daa'imman osoo hin dabalatiin gara loltummaatti bobbaasuu danda'a. Warreen meeshaa waraanaa qabatan hiikkachiisuu danda'a haala hin taaneen karaa hin taaneen warreen qabatan jechuudha. Warreen hin qabanne immoo hin hidhachiisne immoo hidhachiisuu danda'a karaa jedhutiin. Inni biraa immoo daangaa sa'aa kallee kaa'uu danda'a. Iziin kun daangaa sa'aa murtaa'e kana alatti galgala sa'aa 2 booda magaalaa kana keessa socho'uu hin danda'u. Haala jedhu karaa biyyattii waliigalaatiin ta'uu danda'a. Karaa magaalota barbaachisootiin ta'uu danda'a. Inni kun karaa isaaniitiin kan ifuu ta'a. Naannee daangaa sa'aa kaa'uu akka danda'an beekamuu qaba. Inni biraa immoo geejjiba wajjin wal qabate geejjiba kamiyyuu dhaabsisuu danda'u. Kan konkolaataatis, kan baaburaatis, kan xiyyaaraatis, kan bishaaniitis jechuudha. Hin barbaachisu jedhanii yoo amanan geejjiba kanallee dhaabsisuu haalli isaaniitti danda'an kaa'amee jira jechuudha. Inni biraa fi xiyyeeffannoodhaan labsii kana keessatti kan kaa'ame inni ijoon namoota badii
raawwatan akkanumatti hin to'ataman jechuudha. Badiin isaan raawwatan shakkiidhaan nama qabuu fi nama qabuun garaagarummaa qaba. As keessatti labsii kana keessatti wanni tumamee jiru shakkiin sun maal ta'uu qaba jedheeti kan kaa'e sababawaa ta'uu qabaadha. Akkanumatti shakkoo sun sababawaa. Afaan Oromootti shakkiidhaan qabeessa olitti jedhama. Ingiliffichi beyond reasonable doubt waan jedhamutu jira. Shakkiin namni sun godhee jira waan labsii kana keessatti hin godhin jedhamee godhee jira jedhame sababni inni raawwate sun sababawaa ta'uusaa amanamnaan ajaja mana murtii malee qabama jechuudha. Ajaja mana murtii eeguun hin danda'u. Akkuma beektan karaa idileetiin namni qabamuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin. Labsii kana keessatti garuu namni waan as keessatti raawwatiin jedhamee raawwatee argame ajaja mana murtiitiin qabama. Garuu maal shakkiin gochi inni itti raawwate sun shakkii sababawaatiin ta'uu akka qabu kaa'ee jechuudha. Gara biraatti Uummanni akkaataa daangaa isaaf kaa'ameen eeguun socho'uu akka qabu aadde addunyaan hubachiisuudhaan uummanni yaaddoo tokko malee hojii idilee isaa hojjechaa akkaataa daangaa isaa fi kaa'ameen socho'uu akka qabus ibsaniitti jiru. Dhumarratti ammoo naannoo Oromiyaatti namni kamuu waraqaa eenyummaa malee bakkaa bakkatti socho'uun dhorgaa ta'uu ammoo haati alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaadhaa aadde Addunyaa Ahimad ibsa miidiyaaleef kennan irratti kaasaniitti jiru. Waraqaa eenyummaa wajji wal qabateeti. Naannootti jiraannu keessatti magaalota jidduu gaafa deemnu waraqaa eenyummaa qabaachuu qabna jechuudha. Waraqaa eenyummaa yoo hin qabaanne waraqaa konkolaachisummaa qabaachuu qabna jedha. Waraqaa konkolaachisummaa yoo kan qabnu yoo ta'e immoo waraqaa paaspoortii qabaachuu qabna jechuudha. Wantoota kana hunda yoo hin qabaanne immoo akkaataa itti qajeelfamni labsii kana torbaan lama keessatti yeroo bahee jedha kaleessa bahee jira waan ta'eef bu'uuruma kanaatiin tokkoffaa waajjira gandaa isaaf dhiyootti ta'etti deemee waraqaa eenyummaa hin qabu jedhee beeksisee waraqaa eenyummaa kan yeroo baafachuu akka danda'udha. Lammaffaa irratti immoo waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa isaatti dhaqee waraqaa eenyummaa baafachuu akka qabudha. Sadaffaa irratti immoo waajjira poolisiitti dhaqee waraqaa eenyummaa kan yeroo qabaachuu qaba jechuudha.